harka fuudhee hordoftoota fi daawwattoota YouTube channel Leeman jalatti argamtanii nageenya keessan jaalalataa kabajaa bakka jirtanitti sinaageetu warri faamilii kiyyaa taatanii yookaan maatii taatan subscribe nuuf gootan hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa isinirraas turree jirra warri maatii kennan taane ammoo maatii kennataa subscribe nuuf godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna har'a tana hiriyaati wajjin gaafiif deebii qabna gaafiif deebii geedeen xiyyanaaf qopheessitee wajjin turtii goona turtii gaarii isiniin ja'a. Nagaa fayyaa geeleetii sirtaa ashite. Sirtaa. Numan jarra galata isaa maali jireenya hin jedhamtu silaa inuma jarra barreetuni. Harshini darbiti sinsarra namattee waxa baatu sirra. Ayaa ni darbiti akkamitiin. Nagaa galata rabbi aramaaniin dhufte beekta. Maal qabattee dhufte? Gaaffii wayii dhimma si gaafachuu Gaaffii akkam? akkanumatti taphas wajjin taphachuu. Okay, rabbi kee hiriyaa godhu kan garuu na sodaachisee jira gaaffii waan akkamii dafii naan gahime. Sagalee kee dhaga'u. Dafii naan gahisiif deebisuuf qophiidha. Okay, gaaffiin kiyya tokkoffaa maal jedha beektaa? Obboloota dhiiraa durbaatti qabdanis namni hin qabne jiru yoo qabaachuudhaatti illee akkuma qabdutti ni qabdan hin beekaa. Obboloota dhiiraa fi shamarran keessaa jechuudha. Nama tokko dabarsee laachuu qabda yoo siin jedhan akka waliin arginetti obboleettii kee laatta moo obboleessa kee laatta? Gaaffii bareeddoodha. Duraan dursee aan obboloota nama 10 qaba. Obboleewwan nama 10 keessatti dhaladhee dhiirri nama 7 shamarran immoo nama dhiirri nama 6 shamarran nama 4 nama 10 jechuun nuti walumaa galatti. Obboleessa kiyya obboleessa kiyya kana keessa jechuudha. Obboleetti kee ka shamaraa dabarsitee kennitu ka dhiiraa dabarsitee kennita ka jedhuufi ofii kiyyaa of dabarsee lubbuutti akka dabalee isaan lachuun kennuu jedha. Isaanuma barbaada. Ati hin taatu. Hai, ani duuba isaa. Lalakkeetti biti akkasi gaafadhe eeyyee ni jaallatta garuu saala dhiiraa yookaan dubartii keessaa tokko barbaadan dirqama kee jira sin barbaadanii yommuu tokko hin taane lachuu waliin dabda yookaan tokko laadha yoo siin jedhan obboleessa kee dhiiraa laatta moo dubaree laattaaf. Gaaffiin kun hedduu ulfaataan hin kennu lachuuyyuu garuu eenyullee yoo ta'e obboleewwan ta'e dabarsee namaaf hin kennu. Dirqama baadhamma dirqama siin jedhee jira baraan. Argeen jira dirqamallee ta'e obboloota takka waan ni jaalladhuuf isaan dabarsee hin kennu yoo ta'e ofii koo dabarsee of kennu yoo hin taane immoo isaan wajjin dabaree kiyya isaan waliin haana fudhatan malee jechuun waan barbaadan kamiyyuu aarsaa kafaluuf walumaan deema malee isaan koowwaa wanti kennu takka hin jiru. Gaaffiin tun hedduu ulfaatti waan ni jaalladhuuf jechuudha. Akkasiin madaalliin jaalalaa hin jiru ka barbaadamillee ati miti isaanii waan ta'eef lachuu dhabdaa jechuudha akkanatti. Lachuu san dhabuu naaf hoyya ka'anas isaanis walumaan dhabuu isaan hoyyoo malee isaan kophaa baasuu waan hin fedheef. Ati keessa hin jirtu lachunuu waraabessaaf laachise wayyaadha. Bismillah. Gaaffiin tun ni ulfaatti hoyyaa. Ayyeta biraa. Gaaffii biraa kan jedhu otoo harmee keef abbaan kee adda baanii ittiin fedhini isaan lameen irraa eenyuun filattaa gara eenyuu gortaa eenyuutti jiruu filattaa. Harmee fi abbaa kiyyaa rabbi adda isaan hin baase inshallah osoo isaan lamaan kan wal dhaban ta'e harmee hedduu jaaladha abbaa kiyyaas hedduu jaaladha hamma dandeenye araarsa malee gama lachuutu hin goru gara abbaa kootis hin goru gara harmee tootis hin goru hamma dandeenye araarsa. Araaraan buusa jidduu isaaniititti.
Jaarallaan Leeman gaafii kiyya adda baanii jira. Gama harmee goree akkas taate. Okay, bareedaadha. Kabiraan gaafin itti aanu ati Oromiyaa gaafa jirtu jireenya maatii kee irraa ala jiraattee hammam takkaa yookaan jireenya kophaa kee jiraattee beektaahii maatii keetiin alatti? Oromiyaa yeroo jiru kophaa jiraadhee hin beeku. Garuu biyya ormaa kana gad dhufe malee Oromiyaa keessatti jireenya kophaallee jiraadhee hin beeku. Maatii kiyyaanillee hojjaan bahee hin beeku. Baadiyyaarraa akka magaalaatti galallee obboloota kiyya waliin galee isaanirra guyyaa tokkos ala bulees hin beeku. Garuu haga biyya ormaa bahe kana jireenyi baay'ee jireenya kophaa waggaa dheeraa jiraadhee jira. Biyyoota ormaa jechuun biyya ormaatti. Okay, anka jecha Oromiyaa keessatti na deebistee jirta. Kophaa beetii qabadheen dhufe ani gaafin kiyya osoonii fi sa'aatii amma jirtu kanatti wanta si gammachiisu tokko jireenya kee guutuudhaaf kaati hawwitu maali tokko qofa argatta. Wanta hedduu hawwaa namni garuu ati takka qofa carraa argachuu osoo si laatame maal argattee maal hunda dhabda? Waan hunda dhabee waan hunda kan argadhu osoo ta'e bilisummaa rakkatti. Waan biraa hunda dhabdee fayyallee dhabdee waan hunda dhabdee waan hundumaa dursa dhabee osoo lubbuun ta'e jirtu bilisummaa Oromiyaa qofa Oromoo fi Oromiyaa qofa osoo argadhe hedduu na gammachiisa. Okay, gaafii biraatiin si qaba. Karallee bilisummaa qofa jettee garuu okay haa ta'u kabiraa obboleessa keetii fi abbaa warraa kee hospitaala galanii jira yoo ta'e jechaadha bakka tokko dhiiga barbaadan isaan lachuu eenyuuf dhiiga laatta dursitee? Abbaa manaa keeti moo obboleessa keeti? Wayyoo gaafii baay'ee. Eenyu dura laata? Nama lama kennuun hin ta'u beekadhu. Tokkuma qofa cafa. Nama lama kennuun akka hin taane ni beeka. Eenyu laatta? Jaarsa fi obboleessa kiyya. Inni dhugaa kana inni sirriidha. Maaliif obboleessa kiyya jedhe? Jaarsiif jechuudha. Yoo kan inni kan du'us ta'e yoo kan waallee ta'u ta'e isa biraatitti heerumta. Obboleessa garuu deebitee hin argattu waan ta'eef obboleessa kiyya jedhe. Okay, haa ta'u gaafii meeqa si gaafadhu jiraat kanatti tokkoon siif qaba ammallee dabalatatti obboleettiin keetillee daa'ima qabdi. Okay? Daa'ima san lameen jechuudha. Ati uummata akka hin qabdu birrii tokko hin qabdu maallaqa uffata bituudhaaf nama tokko qofa ga'uu qabda. Wayaa isaanii bituuf birrii ati qabdu birrii nama tokko ga'uu qofaadha jedha. Okay? Guyyaan immoo guyyaa ayyaana yookaan iida keenya yoo ta'e eenyuuf uffata bittee eenyu hundeessa? Daa'imni tokko keeti tokko kan obboleettii keeti. Ani maallaqa hin qabu daa'imman kana lamaan keessa kam daara baastaa isa jedhuufi. Jechuun ni qabda maallaqa kan nam tokko lama akkasii ga'u hin qabdu. Okay? Daa'ima keetti bitta moo daa'ima obboleettii kee bitta? Carraan kee maali? Carraan kiyya lachuuyyuu bituu fi dhiisu. Wow, anillee kan hin jedha kana qofa sirriitti akkana yaadu na deebiste. Lachuu dhabuu qabdi. Maaliidhaaf kiyya uffisee ka isiisan irratti arguun xiqqoonni ulfaataa kanaaf lachuu dhiisuu qaba. Okay, anilleen akkatti kana deebistu abdiin qaba. Okay? Gaafii sii dabalamoo akkam? Takka dabali. Okay, gaafii biraa ansii qabu ati lafa qorraa keessa waggaa 100 jiraadhu moo lafa ho'aa keessa waggaa 60 jiraadhu osin jaan carraan kee maanni? Ani lafa qorraa filadha. Lafa qorraa san jiraachuu naa wayya. Fakkeenyaaf ho'a baay'ee hin danda'u. Adumaa yoo danda'e mataan kiyya na dhukkuba. Kanaaf lafa diilallaa yoo ta'e ni filadha lafa qorraa.
biraa tokko siida'u qaban. Okay? Gaafi biraa tokko siidaa nama jaallattu tokkoo fi wanta kennaa kennuudhaaf jettee jechuudha. Kennaa namaa qopheessitee nama sayyaamtee kennaa akkanaa siif qaba jettee kennaa sammana geessee namni tokko immoo kanatti ni kennaa sammanaa si jalaa baasee yookaan si jalaa awwaalee gaafa qophii hunda kaasee raawwattee waan san namaaf kennuuf ol kaasee bakka waan san laaltu wanni san hin jirre namni san immoo kennaan akkanni jirti jeesi eegi hulaa balbala baatee bituu hin dandeessu hularra tatta'anii akkam jettamee maaltu si dhaga'ama maal goota? Kun immoo gaddoo guddaatti natti dhaga'ama maal akka jedhu hin beeku akkuma rifadhetti hafaman. Jechuun uummanni si eegaa jiru hularraa deemuudhaaf jedhu. Kanaafuu akka nama sobee waan ta'eef gadda natti dhaga'ama jechuun rifaatu natti dhaga'ama kaachitti miirri akka duraa sanirra deemtee akkamitti itti gabbaata jechuun afaan kamiin jira jettee waan akkanaa si godhattee bifaa fi waan hunda ittiin beekaatee gaafa ol galtee dhabde akkam jettaan gaddeeftee duuba itti deebitee jechuudha. Hamma danda'e takka yoo danda'e wanti an dura mana kaadhe na jalaa fudhatame jeeni amansiisa yoo sanillee ni fudhanne dhiifaman gaafadha yoo dhiifam sanni rukuta akkuma rifadhetan kotee bitti dhiisa guyyaa biraa garuu ni kennaaf bitee jechuudha. Okay, galatoomi gaafii na wajjin gootee baay'ee si galatoomfadha. Gaafii narraaf qabadhee si dhufe kana gaafa biraa immoo gaafii biraa si gaafadha. Jabaadhu sin jetta wanta olola feesbuukaallee akka hin dhaggeeffannee kaayyoo kee qofa ejjennoo kee qofa irra deemalee akkasin daddaggeessineen sin jedhaa sanni namaa tole. Galatoomii fadhu gaafii kan kenna gaafachuu gatiif guyyaa biraatiifis qophiidhaan si eega ammoo waa'ee olola feesbuuk irra deemaa jiru na amani namni viidiyoo kiyya argatee nama jaalladhii gammadaa argaadhas borus tanee numa ja'a galatoomii na fulfadhu olola feesbuukaati iddoo hin qabu nuti hojii teennanii hojjannaa naaf galatoomii hedduun si kabaja hedduun si jaalladha. Ayyee tole bareedu. Okay,